Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu. Amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya Roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akka nu wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa Annaa Basaawaq jiraati. Wallabdee kanaan dura daangaa Gujii lixaa fi Geediyoo gidduutti uumamee ture araaraan furuuf beellamni qabamee akka jiru beekameera. Beellamni kun kan qabame abbootii gadaa gama lameeniin jiraniin akka ta'e odeessinu ga'ee hubachiiseera. Araara kana buusuuf abbootiin gadaa Oromoo Gujii fi Geediyoo dhimmicha irratti furuudhaaf mari'achuutti jiran. Wallabdeen kun nagaa naannoo sanaa booressee waan tureef uummata hedduu qe'ee fi qabeenya irraa buqqaanii akka jiran beekameera. Wallabdee kanaanis namoonni hedduu lubbuun kan darbe waan ta'eef haala kana furuudhaaf abbootiin gadaa gidduu seenuun barbaachiseera. Rakkoo kana hiikuuf abbootiin gadaa gama lamaan wal ga'anii akka mari'atanii fi hojiinis hojjetamaa akka jiru oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Abbaan gadaa Oromoo Gujii Jiloo Maannoon uummanni lamaan obbolaa ta'uu kaasanii araarri jalqabames galma akka ga'uuf gama isaaniitiin akka hojjetan ibsaniiru. Abbaan gadaa Geediyoo Damboobii Maaroo gama isaaniitiin nageenya waaraa buusuun uummata obbolaa lamaaniif barbaachisaa akka ta'e dubbatan. Araara uummattoota naannoo tokko jiran kana lamaan jidduutti buusuuf beellamni kan qabame caamsaa 3 bara 2018 ta'uu oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Gama wal fakkaatuun mormiin naannoo Gujii lixaatti gaggeeffamaa jiru babal'achaa akka jiru beekameera. Mormiin dhimma ayyama haaromsuu dhaabbata meedirookii wal qabatee ka'e kun bakka adda addaatti babal'achaa jira. Oduun kun akka hubachiisutti mormiin kun akka haqamuu fi gaaffiin dhiyaatus itti edaamee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Nagarii Leencoo kaleessa odeeffannoo baaseen akka hubachiisetti mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsa waa'ee dhimma meedirook kana waan quba qabu hin qabu. Haa ta'uti ministeerri albuudaa fi enerjii Itoophiyaa dhimma kana haaromsuusaa ifatti dubbatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif dhimmicha akka haale wanti beekame hin jiru. Sababni isaa dhimma kana kan bulchu mootummaa federaalaa malee mootummaa naannoo Oromiyaa miti. Guyyaa har'aa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo Damee Awaaroo haaromfamuu hayyama albuuda warqee laga Dambii kan meedirook kana mormuudhaan hiriira guddaa gaggeessan. Agaifatti haqamuusaa mootummaan ibsuttis guyyaa Roobii irraa eegallee barumsa hin barannu jechuudhaan ejjennoo isaanii ibsaniiru. Mormiin kun Oromiyaa kibbaa fi bakka adda addaatti jabaatee itti fufee akka jiru oduun nu ga'aa jiru hubachiisee jira. Gama kaaniin Oromiyaa bakka adda addaatti hidhaan itti fufee akka jiru odeessi nu ga'e hubachiiseera. Humni wayyaanee falmaa mirga Oromoo obbo Miidhagsaa Nagaraa hidhuunis gabaafameera. Obbo Miidhagsaa Nagaraa jiraataa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Daawoo akka ta'e beekameera. Daldalaan kan jiraatan obbo Miidhagsaan nama naannootti nagaa ta'anii fi haqaaf dhugaa Oromootiif falman ta'uun beekamu. Sababa kanaan caamsaa 1 bara 2018 magaalaa Buusaa aanaa Daawoo keessatti qabamanii achuma magaalaa Buusaatti akka hidhaman beekameera. Obbo Miidhagsaan kanaan duras waggaa 2 dura humna koomaandi poostiin butamanii mooraa leenjii Sanqallee Ambootti argamu keessatti ji'a 2 hidhamanii turuun kan yaadatamu. Haaluma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Gidaamiif Dambidolloo keessaa hooggantoonni mootummaa hidhamaa akka jiran beekameera. Oduun naannoo sanarraa nu ga'e akka hubachiisutti koomaandi poostii wayyaanee bulchaa aanaa Gidaamee obbo Gammadaa Milkiyaas magaalaa Dambidolloo keessaa qabanii hidhaniiru. Hidhamuu kanaaf sababa kan ta'e ibsa kana dura obbo Gammadaan waa'ee waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana keessa socho'u raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbate ta'uun jiraattonni himaa jiru. Kana malees miseensa Koongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Malkaamuu Baacaa magaalaa Gidaamii keessaa humnoota koomaandi poostiin qabamanii akka hidhaman beekameera. Obbo Malkaamuun ebila 30 erga qabamanii achi buuteen isaanii gammaatti hin beekamne.
Obbo Malkaamuun ammaan duras waggaa tokkoof yeroo caaluuf maakalaawii keessatti hidhamanii akka turan beekameera. Sana duras magaalaa Dambidolloo keessatti hidhamanii akka turan odeessi kun ni hubachiisa. Haaluma wal fakkaatuun bulchaan magaalaa Dambidolloo obbo Daani'el Taraddaa fi ittaanaan bulchiinsaaf nageenyaa godina kan ta'an obbo Xaggaa'ee Waaqjiraa komaandi poostiin akka hidhaman beekame. Kana malees miseensonni poolisii fi abbootiin qabeenyaa magaalattii hedduun to'annaa jala oolanii akka jiran odeessi kun dabalee hubachiiseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaan nuu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbeeti. Ittaansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa. Nalali atani same wadada me kotu asna tata le tu wetuna ampuli dia mata jada antali la burka bareda jada atis nalali atani same wadada kotu asna la le tu wetuna ampuli dia tabe tau dukana kesa to ipana basa dukana kesa to ipana basa bareedu tagara jala wayta siarku wana ragada sumam bareeda ogada biga machuri amma jiruko adrato atumani sakke bareedu tagara jala wayta siarku wana ragada sumam bareda ogada biga machuni amma jiruko naturato atumani asimale fudu doa kiyana kalansin desuguyun gottera tanikana hidanira buyan gottera tanikana hidanira Sajisu ayya magabi apeno lisu wamtunu narku tole jadi tolumani repitsi kabe masinole anumani marka sumaro sike sajisu ayya magabi apeno lisu wamtunu narku tole jadi tolumani repitsi kabe masinole anumani mana jabata ani takami mukani urini nama kalbi liyate magamana rafagata kalbi liyate magamana rafagata
Kun qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaanii guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayoon qophii kanaa uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu. Kam jirtu dhaggeeffattoota keenya, ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti. Sagantaa addaa keessatti jaalala laallaa jechuudha. Jaalala namni baay'een akka waa beekuutu dubbata, garuu namni jaalalli maal akka ta'e beeku hin jiru. Jaalala wanti jedhamu kun waan nama dhagamu kamuu feeling waan jedhamu kana warri Giriikii jaalala kana bifa torbaan ibsa. Tokko waan si keessa jiru jechuudha. Waan dhaabataa si keessa jiru jaalala akka maatiif ati qabdu jechuudha. Kan lammaffaa jaalala ati waa wayiitii walitti dhufuun yookiin immoo saahiba jechuudha. Saahiba waliin ati qabdu jechuudha. Hiriiroo akka hiriirooti ibsanii jechuudha jaalala jechuudha. Ka biraa jaalala saalli lamaa walitti dhufuu jechuudha. Intalaaf dhiirri walitti dhufuu sani akka jaalalaatti ilaalanii jechuudha. Kun ammoo jaalala akka waaqaatitti kaayanii. Jaalala kana akka waaqaa, jaalala waaqaa. Jaalalli waaqaa kun qulqulluu kan duune, ka bara baraan jiraatu, ka kondishinii takka yookaan immoo haala duree takka hin qabne tokkotti kaayamaa jechuu jaalalli. Kun ammoo jaalala akka ijoollee jaalala waliin taphatiiti jechuu. Akka daa'imman kun waliin taphatan san, waliin kolfanii, wal qirqissanii, waliin fiiganii, waa adda addaa waliin taphatan san jechuu. Jaalala ammoo jaalalli biraa jaalala akka haadha manaatiif abbaa warraa kan yeroo dheeraa waa wayii irratti ijaaramee deemu tokkotti kaayanii jechuudha. Kun ammoo jaalala mataa kan keetii qabdu godhanii kaayanii jechuudha. Kanaafuu jaalallini kana jedhameeti namni dhibbatti irra walii galeeti lafa kaa'e hin jiru. Haa ta'u namni martuu namni jaalala wallaale hin jiru. Yooma wanti sunillee jaalala jedhamee namni hedduun irratti walii kan hin galleellee taate kan namni lamaa yookiin maatiin yookiin biyyitii yookiin aadaan yookiin amantiin waan wayitiin irratti walii galan hin jira. Addunyaan guutuun illee jaalalli kana jedhee irratti walii hin galle jechuu jedha. Amma namni martuu jaalala akkitti ilaalu akkuma amma waan torbaa itti ibsine kanatti ilaalaa jechuudha. Yoo jaalalli isaa waan isa keessa jiru jaalala maatiitiin jaalala kalaalu taate namni martuu jaalala walii qaba jedhee fudhata. Akka maatiititti jaalala walii qaba jedheeti waan jaalala san ibsu ka ofiitti ibsatu san namarraallee eegaa jechuudha. Obboleessi obboleessa akkana godhuu qaba. Obboleettiin obboleettii akkana godhuu qabdi. Obboleessi obboleettii akkana godhuu qabdi. Haati ilma akkana godhuu qabdi. Abbaan ilma akkana godhuu qaba. Intala ofiitti akkana godhuu qaba jedheeti waan ofii maatiin tokko akkaataa inni itti wal jaalatu jaalalatti ibsu wayii lafa kaa'ataa jechuudha. Yeroo sani yoo waan inni lafa kaa'ate san maatii sun kan goone taate nan jaalatu maatiin kiyya, haati tiyya nan jaalattu yookiin abbaan kiyya nan jaalatu yookiin obboleettiin tiyya nan jaalattu. Uduuna kan jaalatu taate cidha kiyyarra akkana gooti, bu'aa akkanarratti akkana gooti, iskuula kiyyarratti, giraajuweeshinii kiyyarratti, barzidee kiyyarratti yeroo na argitu akkana nagaa akkana gaafachuu qabdi, akkana dubbachuu qabdi, uffata akkana bitu maal jetta akkaataa atini jaalalli maatii akkana ta'uu qaba jetteeti akka ati keetteettu san akka ati keettu sunillee bakka wayirraa dhufaa jechuudha. Yookiin maatii kan keetitu si mul'iseeraa ollaarraa argiteetta ta'a, bakka baratturraa argiteetta ta'a. Jaalalli maatii maal akka ta'e akka keetteetturraa eeggattaa jechuudha. Kun ammoo amma nama biraarraa dhufu jechuudha. Amma fakkeenyaaf saahiba mana barnootaatitti saahiba godhatta jechuudha. Saahibni kunillee maal ta'a nama waan ati gootu godhu, waan ati guddisee jaalatu. Waan wayii walitti qabdu jechuudha. Maaliif wanti ati saahiba kan kee keessa jaalattu wama si keessa jiru jechuudha. Waan si keessa jiru saahiba kan kee keessa jaalatta, saahiba kan keetii miti kan ati jaalattu. Yoo amma saahiba kan keessatti wanti ati jaalattu du'e saahiba kan keessan hin jibbitaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo dur baatee ka waliin salaattu taate yoo inni salaata dhiifte namicha san hin jibbita jechuudha. Yoo baatee kubbaa ka waliin taphattu taate yoo inni kubbaa dhiisee waan biraa ka godhu taate hin irraanfattaa jechuudha. So amma akka nama akkaawuntii lamaan ta walitti bananiiran jechuudha. Akkaawuntii lamaan walitti banamteetu takka waan akkasii jechuudha saahibummaan tun. Yoo wanti sun citte adda cita namne.
Kun ammoo jaalala amma intaltiniif dhiirri fedhii isaan lamaa walirraa qaban jechuudha. Dhiirri kun waan meeqaa jedha jechuudha. Intala tana harka galfachuu fi atiin bareeddaa, ati akkasii, ati nama michuu, maali, warri kan kee bishaa, maali, wanti inni kana jedhuuf waan barbaadu san nakkenni jechuuf. Yoo itti kennaniin booda wanti kun martuu hin hafaa jechuudha. Wanti inni waan kana maraa godhatuuf waan saniif, waan silaa gama kaanii argatuuf isin illee amala tottoltee lafa laaltee maal jettee waan silaa intalti gootu wanti gootuuf waan san harkisuuf jechuudha. Waan san harkiftee waa wayii harkaa buufti jechuudha. Jecha haa ta'u, waan biraa haa ta'u, walitti hidhamuu haa ta'u, meerejii uumachuu haa ta'u, waan fedhee haa ta'u, waan wayii hiriiroo waliif mul'isuuf gamaa gamana namni martuu maal godha? Akkuma kun nama reediyoo xaabiyaa soquu xaabiyaa ofii qajeelfateeti wal eegaa jechuudha. Akka walii galu maali allaayimentii itti faranjiin hajaa kan kee guuttachuuf jecha hajaa nama kaaniititti waa qajeelchu jechuudha. Wali qajeelchita akkasitti walitti dhiyaatiitiin dhalataa jechuudha. Yeroo xaabiyaan kan kee adda adda ta'u kunillee adda si deemaa jechuudha. Gaaf duraama fakkeenyaaf wanti wal harkiftee fi waan kabajaa fakkeenyaaf inni kabajaa intalti kabajaa itti mul'ifte. Dhiirri ammoo waan intalti barbaadu yookiin ammoo akka jaalatuun itti mul'isa yookiin ammoo waa wayii itti mul'isa. So akkuma suuqii kana waa wal jijjiiranii jechuudha. Yeroo waa wal jijjiiranii yeroo san kilikii godhan jechuudha. Akkuma kun amma konnektii gootu wifi fi kana konnektii gootu walitti konnektii goote nama san guyyaa guyyaa arguu feetaa amma itti bilbilta amma fotoo itti ergita amma maal jetta wanti kanneen mara gootu waan santu jaalala si uume jechuudha. Fedhii si uume jechuudha. Isaa santu jaalala santu si wayyeessaa fi irra deddeebiteeti waan sanniin goota. Wanti ati godhaattu kun martuu mataa keetiif gargaarsa nama kaantu sii godhaara jechuudha. Isiin illee ufuma gargaaraatti jechuudha. Gargaarsa nama kaaniitiin. Kun amma maal jedhama? Relationship waan amma jedhan jechuudha. Akka amma gamni kun illee waa achi mul'isa, gamni kun illee waa mul'isa. Waan wanti ati barbaaddu nama kaan bira jira, wanti namni kun barbaadu ammoo si bira jira. Akka tiraansaakshinii yookiin ammoo akka suuqiiti. Atillee waan kanatti kennita, inni illee wayii achi as kenna. Jidduu kanatti tiraansaakshinii dhalate hajaan nama lamaatu bayaa jechuudha. Hajaa kana hiriiroo kana yoo amma wanti walii kennitu dhabame jidduu kanatti wanti qara walirraa heddu. Yoo dhabame yookiin ammoo namni sunuu waan qara barbaadu sana yoo argateen booda waan kana waan suuqii sanitti deebuuf hin qabu jechuudha. Kun jaalala waaqaati jedhama yeroo baay'ee akka amma warri Giriikii jedhutti yookiin divine love jedhan. Jaalala hajaa kee irratti dhaan qabne waan namni kun sii godhu irratti dhaan qabne jechuudha. Inni kun unconditional jedhan yookiin ammoo hiriirota akka malee jaalalati namaa qabdu jechuudha. Namuma san atini ufii miidhamtee namni sun akka jiraatu maaliif situ nama san jechuudha. Akka kun amma qabsaa'onni inni wareegamuurraa kan wareegamne hooyyanii hoggana ofii hambisan. Haati kalee haa ta'u sombaa haa taatu an du'ee ijoolleen tiyyaa jiraattu jettu kana. Haala adda addaati jira jechuudha. Namni nama kaan caalfachuu maaliif nama kaan irraa wanti ati barbaaddu hin jiru situu nama kaani jechuudha. Waan amma unconditional love. Jaalala qulqulluu koomaa keessa xurii takka hin qabne kawaa dibaa hin qabne sababa qulqulluu ta'eef sababa kondishinii wayittuu hidhamee hin jirreef jecha waa ati gootuuf waa ati wanna jettuuf waan hin taaneef hin du'u jechuudha. Namni sun illee du'eeti ati nama san hin jaalatta. Namni sun innaa maraa si waliin jira si keessa jira situu isa. Kanaaf awwaalattillee awwaalamee biyya biraa jiraate maal ta'e nama sanuma jaalattaa jechuudha. Kanaaf namni gariin nama biraa ka heerumeeru fa jaalata. Dururraa jaalata, ammallee uma jaalata, ofii nama biraa fuudhee jiraata. Dubartiin illee akkasuma dhiira wayii jaalatti, namni jaalattu sun akkasuma ta'a, isiin ammoo nama biraati heerumti. Jaalalli sunniin jaalala hajaati mitu jaalala hajaa taate nama sanuu soqanii itti heeruman. Garuu jaalalli suni jaalala qulqulluu, jaalala hajaa takka hin qabne, jaalala hin duune jechuudha. Namni sun ka miidhamu yoo namni kun miidhame malee namni sun waa isaa godhuu dhabuu irratti hin qabu jechuudha. Isaa kana fakkeenya jaalala waaqaa jaalalli waan dhiwomaa takka nurraa hin barbaadu waan ofii nu uumee fi nu jaalata. Kanaafuu homaa nurraa hin barbaadu jaalalli isaa nurraa hin du'u jaalalli isaa qulqulluu ilaalcha jedhutti gara waaqaa harkisanii jechuudha yeroo baay'ee. Kun ammoo jaalala ijoolleeti jedhani. Jaalalli ijoollee kun jaalala yeroo walitti dhuftee waa wayii waliin gootu san jechuudha.
Waa wayii dhuftee waliin taphattee dhoqqee ta'ee maal ta'ee waa wayii waliin gooteet waan silaa godhamuu qabu waliin taphattee waan adda addaa gootee adda deemta jechuudha. Kun akka jaalala ijoolleetitti ilaalanii jechuudha. Homaa irshoo jalaan qabanii hin arganii waa wayiiti jira waa isaan jaalatantu jira nama achi jiru waliin taphatanii waan tokko waliin godhaniiti adda deemanii jechuudha. Kuni jaalala akka haadha manaatiif abbaa warraa haatitti namni qabu jechuudha. Inniniin kun jaalala yeroo dheeraa jedhamee beekama. Inniniin kun waan adda addaa irraa ijaaramaa jedhani. Amma ulee adda addaatti kitaaba adda addaa irratti akka dubbisetti namni waan baduu hin dandeenye tokko irra hirkateeti wali eda'amaa jedhan namni hagoon. Namni gariin ammoo waan barbaadu irratti wali hirkateeti wali eda'amaa jedhan. Namni gariin ammoo security yookiin ammoo waa wayii jabeenya waa wayiitiif jecha wali eda'ama jechuudha. Rakkoo wayii qaba rakkoo saniif achi eda'ameeti jabaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf isaa kana jechatti yoo jijjiirte amma namni gariin namni tokko waan itti bareedeef itti midhaageef haasofni isaa itti tolee bifti isaa itti toleef akka inni jiru itti toleef waan gabaa keessa mul'atu keessaa waan ijji isaa harkifte tokko waan ta'eef jecha nama san waliin hennaa mara akkasi bareedee qabatee addunyaa tana keessaan deemee gammaduu barbaada namni gariin waan kana hennaa mara laaluufidha jechuudha. Laalee waan kana waliin jiraachuutu isa gammachiisa. Kanaaf nama ijjisaa fuutu ijjisaa harkiftu kana waliin jiraachuudharra waan qabu marallee itti fixataa jechuudha. Namni kun yeroo garii gubbaan isaa haa bareedu malee keessi isaa akka diida haa bareedu kana hin bareedu isaa yeroo garii ammoo keessillee gubbaan illee warri bareedu hin jira jechuudha. Gubbaa bareedina gubbaa irraa faafuutu malee keessi isaallee yeroo sitti tolutu jira jechuudha. Yeroo garii ammoo ati keessa isaatu argitu gubbaa waan sitti toleeruuf banteetu ilaaltu jechuudha keessa. Kanaafuu keessi badaa ta'e mishaa ta'e rakkoo kan keetii iyyuu miti. Gubbaanuu si ga'a. Bareedni gubbaatu si ga'a jechuudha. Kabiraa namni gariin nama jabaa yookiin ammoo gosa jabaa yookiin ammoo waan wayii argitee waan jabaa ta'e tokkotti maaliif akka laafinnaatiin waa of laaluuf akka dadhabbiitiin waa of laaluuf jiruun kiyya boruu hin hammaata jedhee waan laaluuf warra jabaa wayii ilaalee itti eda'ama jechuudha yeroo garii. Sun ammoo maal ta'a akka namni sunillee jabaatu gargaara jechuudha. Akka namni sunillee jabaatu. Kanaaf dur aadaa biyya keenyaa keessatti waa dhadhooltee qeerransa fa'aa ajjeeftee duulafa deemtee waa duultee mirga godhatteeti intala warra jabduu warra jabaawii si fuudhanii jechuudha. Kun maal godha atillee nama jabaawii waa wayii gootee achi waa wayii mudhiftee warra jaba qara jedhamee lafa kaa'an sanitti si eda'anii jechuudha. Yeroo garii ammoo namni wanti nama biraa ofii eda'uuf meereejii keessatti nama warra horii qabu warra qabeenya qabu maaliif fedhii waa bitatiitii fedhii waa oomishitiitii waan qabuuf jecha waan akkasii kanneen itti deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf baratee raama biyyatti na kolfisiisan ijoolleen biyya dhaqanii duri warri isii akkamii amantii qabanii maalii qabanii irra amma baratteettiifaa hojii qabdiifaa jechuu kanatu jiraa akka duriitii miti waa mala jedhanii waan kanneen haasa'an jechuudha. So yeroo garii maal goota warra waa qabutti eda'amtaa jechuudha. Warra waa qabutti eda'amtee akillee waa godhatta jechuudha. Kabiraa wanti namni itti wali eda'amuun amala yookiin ammoo warri amantii intala amantii qabdu fuudhii. Amantii waan namaraa waan jiruuf siturraa du'a malee amantii achuma jira. Eega amalli amantii ka jaalatu taate waa akka sodaatu taate yookiin ammoo inni waa akka sodaatu yookiin salaatu yookiin cheerchii ka deemu taate warra sanii baay'ee laafa jechuun intala fuudhuun. Maaliif waan sadaffaa qaban jechuun waan itti hirkatan. Nama lama callaa miti kan negosheetii godhaaru waan sadaffaa qaban jechuudha. Waaqa sodaadhaa akkuma illee waaqa sodaata akkuma isiin illee salaatiin illee salaata yookiin ammoo isiin illee cheerchiidhaan illee cheerchii dhaqa. Akkuma wannoo isaaniititti already waan jarri lamaa wali hidhu. Amalli jaraa tokko waan ta'eef jecha jarri kunni homaa wal biraan barbaadu. Isaan yeroo wal dhabani yoo amala nama lamaa kana keessaa tokkichi dhiise jechuudha. Yoo tokkichi masgiida yookiin ammoo cheerchii yookiin waa wayii dhiise rakkoo godhatan. Sanillee waliin dubbataniiti
anamma waan biraa godhaati dhaqee waa mala jedhanii akkasirra wal dhaqan uma rakkoon ta'u garuu yoo qara wanti isaa irra wal dhufaniiran amantii ta'e yookaan immoo amala ta'e amalli sun bakkaa ka'ee jennaan rakkoo dhalataa jechuudha. Kabiraa jaalalli guddaan amma addunyaa kanarra babadhataa deeme tokko guddaan jaalala uf jaalachuu jechuudha. Uumaraan akkennaa, angoon akkennaa, horiin akkennaa, galatan akkennaa, kabajaan akkennaa, jaalalan akkennaa jedhee namni uumaraan akkennaa jechuu kana. Inni kun rakkoo guddaa uumeera jechuudha. Inni kun rakkoo guddaa uumeera. Maaliif waan amma waggaa dhibbaallee jiraattee ittiin fayyadamne tokko bira keetta. Zamana kana namni zamana sodaa waan ta'eef, zamana jibbansaa waan ta'eef, zamana namni martuu sodaatee batbajja'aru waan ta'eef namni martuu kaloo baay'isa jechuudha. Mana caalaa, mana bareedaa ijaaruu caalaa kaloo gugurdaa ijaara. Kaloo kana ofi baay'isa jechuudha. Annama akkanaati, nan jabaa, ammaalii, an akkasii, kabajaan akkennaa, jaalalan akkennaa, maaliin akkennaa, uumaraa itti hin quufu jechuudha namni. Zamana sodaa namni hin quufu. Zamana abdii ammoo namni liqeeffatee illee wal gargaara. Zamana abdii qabu, zamana jaalalli jiru investii godha. Akkuma biyya faranjiiti investmentiin. Investmentiin yeroo namni haalli gaarii ikoonomiin akka gaariitti deemaa namni waa investii godha liqeeffatee illee waa investii. Zamana ammoo ikoonomiin kufaa jira, riseeshinii seenuuf ta'a jedhan ammoo namni martuun sodaata. Namallee hin gargaaru, tawfiitillee waan balleessu waan qabu qabatee taa'aa jechuudha. Yeroo akkasii jaalala ofii. Amma uf jaalachuun ka jedhu ka biraa. Amma selfish amma uf jaalachuu ka waan mara nakkennaa jedhan suni akka tokko ta'eeti tokko ammoo uf jaalachuun biraan jira ka poozitiivii. Uf jaalachuu jechuun uduu ufii waan qabaanne namaa waa gootee hin dandeettu. Maaliif ilmi namaa kun waan qabu namaa kenna. Waan hin qabne namaa hin kennitu. Uduu uf hin jijjiire nama hin jijjiirtu. Uduu horii uf hin qabaanne namaa kennitee hin dandeettu. Ufii beekumsa hin qabaanne namaa kennitee hin dandeettu. Ufii sabboonaa hin taane nama sabboonaa gootee hin dandeettu. Uduu ufii amanamaa hin taane nama amanaa godhuuf baay'ee si rakkisa. Maali namni argaa jechuudha. Kanaaf jaalalli akkasii jaalalli waan ummataa godhu kana ufii duraa qabaachuu qaba jechuun sun waa hamaa miti. Garuu kana maallee kiyyallee ka addunyaallee ka biyyaallee ka nama du'eellee maalillee nakkennaa ani quufuu dadhabee jechuun sun ammoo jaalala hamaa. Innillee jaalaluma garuu jaalala hamaa hariiroo namaa waliin si jalaa balleessu deebee ammoo sillee miidhu rakkoo mataa akkati godhattu si godhu keessaa tokko jechuudha. Kanaaf waliigalatti yeroo waan jaalalaa ilaallu jaalalli guddisee waan barbaachisa. Guddisee barbaachisa. Kanaaf namni waa laaffisuu barbaade Oromoo keessatti waa laaffisuu barbaade tokkummaa caalaa kan nama maraa waliif fiduu danda'u jaalala. Jaalalli yoo jiraate tokkummaa uma jiraata jechuudha. Jaalalli yoo jiraate namni wanti inni haa ta'u ani wareegama wanti inni hin jenneef hin jiru. Kiyya kana haa nyaatu wanti inni hin jenneef hin jiru. Ani dhamee inni haa ba'u wanti inni hin jenneef hin jiru. Mee isa dhageeffannaa wanti inni hin jenneef hin jiru. Wanti isa amanneef hin jiru. Kanaaf jaalalli ingiridiyaantii yookaan immoo waan hojjannu kana waan bareechisu keessaa tokko guddaan jaalala waan ta'eef jecha namni baay'een akkamitti ofii jaalala qabaadheeti nama biraatiillee jaalala kennuu danda'a jedheeti yoo ofii yaade waan Oromoo rakkoon ittiin furu rakkoo bilisummaa tokko kan ittiin furuu dandeenyu tokko jaalala Oromoota keessa jiru jaalala biyyaaf nu qabnu jaalala nu bilisummaaf qabnutu akka bilisummaan teenya daftee dhuftu nu gargaara. Kanaaf namni baay'een jaalala dhimma ba'uun ija loluu fi waa jechuu fi mallaqaa fi maalii kanneen caalaallee jaalallini bilisummaan teenya akka ariifattee dhuftu waan nu gargaaru keessaa tokko waan ta'eef jecha jaalala dhimma ba'uun guddisee barbaachisa. Kanaaf namni martuu uf keessa gallaaleeti jaalala kana yoo qarallee ifee hin jiraanne waa itti qabsiiseet akka ifeeti isallee wayyeessu namallee wayyeessu irratti namu akka hojjetuuf sagantaa jaalala jedhu kana adda hojjedhee sagantaan mala jireenyaa kaadhaallee asumarraa raawwata yeroo gaarii gabaadhaa fayyaa ta'a. Hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya sanbataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.